kenname kan argachuudhaaf cubburraa qulqullaa'uudhaaf akkuma hojjechaa jirru kana erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti bilisummaa keenya nuuf labsee cunqursaa fi gabrummaa seexanaa jalaa bilisa nu baasee fannoo duraan warroonni yakka adda addaa hojjetan irratti akka fannifaman taasisan fannoo humna keenya beenyaa keenya fayyina lubbuu keenyaa nuuf godhee kennee booda uummanni Ayhuud fannoo kana awwaalanii turan. Garuu dhugaan awwaalamee nafu guyyaa isaa eeggatee haati teenya qulqulleettiin illee gara Yerusaalem deemuudhaan fannoo kana karaa adda addaatiin barbaadaa turte. Karaa adda addaatiin seenaa isaa baruudhaaf eessatti akka awwaalame beekuudhaaf soqaa turte. Garuu argachuu hin dandeenye. Erga Waaqayyoon boostee booda Waaqayyo namoonni ergamaa Gabri'eelitiin abbaan Kiraakos fi Aminos jedhaman seenaa kana akka beekan itti himamee ture. Isaanis gaafachuudhaan karaa adda addaatiin dhamaa turte. Dhamaatii guddaan booda amantaan nama dhaabbatte wanta taateef iyyuu nama kutannoo qabdu wanta taateef iyyuu dhumarratti guyyaa har'aa kana damaraa kanaan bootaa fannoon itti awwaalame isaan argamu jedha. Fannoo argattee guyyaa dheeru fulbaana 17 kaastee bootaa sanni qofforuu jalqaban ji'a ja'a erga qofforanii booda Magaabitii guyyaa 10 fannoo kana jalqaba haraan isarratti tuulame sun kindi yookaan dhundhumaa 500 ol ka'ee ture. Lafni keessatti awwaalame sun dhundhumaa 99 ture. Kana hundee erga qofforanii booda guyyaa irraa yoggaa fannoo bira ga'anii ifni guddaan kan addunyaa hunda yeroo tokko liqimsu mi'itee fannoonis ni bahee galatni isaa egaa fannoo irraa kan hubachuu qabnu jaalala. Waaqayyo jaalalaaf jedhee fannoo irratti fannime. Fannoo irraa kan hubannu fannoon kan nu barsiisu dhiifama. Fannoon kan nu barsiisu tokkummaadha. Nullee fannoo irraa kan hubannee jaalalaan tokkoo keenya wajjin jaalalaan jiraachuu qabna. Fannoo ayyaana fannoo kana yoo kabajnu tokkoon keenya warroota hin qabne warroota karaa adda addaatiin rakkachaa jiran gargaarati. Warroonni wallolle walitti dhiifama gochaati. Ayyaanni fannoo kabajamuu kan danda'u karaa ala kabajamuu hin danda'u. Kanaaf iyyuu haala kanaan akka kabajnu eeyyama isaanuuf haa ta'u. Eebba fannoo nurraa bulchu. መጨረሻ ላይ እናታችን ቅድስት